qophii xiyyeeffannaa. Qophii kana keessatti haala yeroo irratti dhimmoota fardii ta'anii fi uummati hubannoo irratti qabaachuu qabu jennee amannu qabannee dhiyaanna. Qophii xiyyeeffannaa. gaafa duulaa gaafa lolaa takkaan injifatamne gaafa nagaa jedhanii ittiin hafuura baafachiisaa goyyumtan na injifatamaa. Egaa yoo nagaa taate nagaan naguma hanga nagaan kaanetti immoo lola guddaatu nagaa guddaatudha. Oromoon ofirraa lolachuu danda'utu jira. Kan olitti dhageessan kun sagalee Jaal Marroo Dirribaa ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Jaal Marroo Dirribaa yookaan Kumsaa Dirribaa yeroo garaagaraatti haala qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaa keessatti argamu keessaayyuu kan waraanaa bilisummaa Oromoo zoonii lixaa miidiyaa irratti dhiyaachuudhaan ibsa nuu kennaa turuun isaanii yaadatama. Har'as qophii keenya keessatti gaaffiif deebii isa waliin taasifne qabannee dhiyaanneerra. Jaal Marroo Dirribaa gaaffiif deebii kana keessatti dhimmoota jajjabduu kaase qaba. Innis haala waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa keessatti argamu haala dhimma araaraa kanaan dura eegalamee turee fi gidduutti guufate kan ilaallatu akkasumas dhimma rakkoon Oromoo akkamiin akka furamuu danda'u irratti hubannoo fi ijjannoo waraanni bilisummaa Oromoo qabu nuu kenneera. Gaaffiif deebii kana waan nuu kenneef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan dursinee galateeffachuu barbaanna. Otoo gaaffiif deebii kanatti hin ce'in dura sirba Daaneel Taaddasaa kana sinafeerraa. Ya gota matalesa, ya gota matalesa, ya gota matalesa, ya gota matalesa. Arreda olu male, ya gota matalesa, ya gota matalesa. Goro pada chasure, ya gota matalesa, ya gota matalesa. Arreda olu male, ya gota matalesa, ya gota matalesa. Yo fico cadure, ya gota matalesa, ya gota matalesa. Shole ya gota matalesa, ya gota matalesa. Waboko gachanako, abao gatisako, gota kaduan solo, ini katingotako, barati barasana, kawenu kagurani, akal mana bangkamne. Nanu kabrosani hoilol delaki 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 hodika kawai kajelu man makani kanna gandana man nenu nudor sisena delaki 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 ya gota matalesa, ya gota matalesa, ya gota matalesa, ya gota matalesa. Kankaban kaban kunne ya gota matalesa, ya gota matalesa. Gadi sambake guti ya gota matalesa, ya gota matalesa. Wango kuwada tabe ya gota matalesa, ya gota matalesa. Komale tatti dulti ya gota matalesa, ya gota matalesa. Shole ya gota matalesa, ya gota matalesa. Warabatin biyarma kallena afatate, gorduba afnani fi dinka kona kajete, gafa olte bultu manana baijate, obsi kanarranjiru. Dinaf garana jette hoilol delaki 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 horika kajero file
Ayyee jaalmarroo hedduu fayyaa ta'imee gidduu kana maal keessa jirtu uummata hedduu waa'ee keessan kana dhiphachaa jira. Mee haala keessa jiru waraanni keenya hojiin itti jiru waan jiru mee nu ibsuu dandeessaa? Ayyee fayyaa ta'e jaalatiyyaa egaa kana hundi wanti wanni keessa jiru kanataa qabeessaa qabsoo wal'aansoon immoo kufanii kuffisuu qabdi. Egaa wanni keessa jirru gabaabaadhumatti qabsoo kuffisanii kufuuti uummanni keenya dhugaadhaa haala amma keessa jiramuu fi burjaajeensa uumamee jiru kanarratti kallattii adda addaan yaaddoo fi gaaffii fi waan hedduu taachee jirurratti gaaffii hedduu kaasaa kanaaf wanti itti jiru qabsoomatti jirra. Kanaa akkasittiin uummanni wal bira jirru walii wal quba qabnu maal keessa akka jiru waliinuu beeknaa. Fageenya irraa bakka adda addaa taa'ee miidiyaa gama hedduutiin olola banee jiru kana qofaatiin guddaa jiru odeessa haqaa hin arganneef immoo wanni ammatti qabatamaatti keessa jiru wal'aansoo diinaatii ganii kufuuti. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma kaleessaa har'asii qabsoottidha jira. Qabsoon wal'aansoodha. Wal'aansoon ammoo kuffisuu fi kufuu qabdi. Egaa haalli qabatamaa amma waraanni bilisummaa Oromootti jiru qabsoo hadhooftuu diinaanii kufanii wal kuffisuurra jirra. Wanni jiru ammatti kanadha fakkaata. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana bane moo waraana itti baname ofirraa deebisaa jira? Waraanni bilisummaa Oromoo waraana isa irratti banamee labsii dhukaasaa dhaabuu gamalachuun mallatteeffame yookaan waliif galamee ture cabsuu caalaa ammoo sana jalaan dahoo godhachuun bakka inni qubatiinsa waraanaatti dhufuuni ka duula guddaa irratti banamee ofirraa ittisuu irrattidha argama. Wanni kun ofirraa ittisuu qofaanii ka qolatamuu hin dandeenye ta'uu amanuuni waraanni bilisummaa Oromoo nagaa barbaachuuf jecha nagaa buusuuf jecha waan dhukaasa dhaabuu walii galanii sana kabajee jiraachaa ture. Hawaasni inni beekaa inni kun didee gara jireenya waraana bilisummaa Oromoo gaaffii keessa galchuutti sadarkaa gahamurra waan gaameefi ofirraa ittisuu qofaan gahaa waan hin taaneef waraanni bilisummaa Oromoo lola isarratti baname ofirraa ittisaas amma immoo lola mataa isaatiin barbaadee loluutti jira jechuudha. Kanammoo kan fide ofittummaa fi gamnummaa bara baraanii rakkoo uummata Oromoo furuu hin dandeenyee fi gamnummaa badduu sabaaf hin taane biyyaaf hin taane sanatti dhimma bahanii ittiin ilmaan Oromoo cabsaa dhufan sana taa'anii ilaaluun waan hin danda'amneef kun ta'ee jechuudha. Kanaaf jalqaba mootummaatu waraana nurratti labse. Dhukaasni dhaabbachuun suni kamiilanaa akkasumaayyuu dhaabbatee hin beeku. Waraana bilisummaa Oromootu dhukaasa ofirraa dhaabee nagaa dhufuu malu kanaa carraa laannee fi yeroo laannee fi rakkoo kanaatti guduunfaa goonee saba keenya illee gidaraa kana keessaa baasna jennee nutu dhukaasa dhaabe malee mootummaan kun takkaallee dhukaasa hin dhaabne jechuudha. Lafoota seenuu hin dandeenyee fi kanaan dura humnaa waraanni bilisummaa Oromoo irraa kaase maqaa nagaa jedhu sanaan dahatee maqaa dhukaasa dhaabuu jedhu sana dahatee raayyaan ittisa biyyaa ofiin jedhu kuni duula guddaa fi sakatta'insa guddaadha nurratti bane. Inni kun egaa ofirraa ittisaa turree carraa akkasumas gara bal'eensa akkasittiin itti adeemaa turree kun hundumtiyyuu immoo ta'uu hin dandeenye waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo akkuma kanaan dura beekuu fi afaan jarri beekanii dubbisuutti jira jechuudha. Akka odeeffannoo qabnutti mootummaan waraana guddaa isinitti bobbaasaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana guddaa kan ofirraa deebisuudhaaf hagam humna qaba? Egaa jaala kiyya yoo ilaalte mootummaan kun sadarkaa qilleensarraa lafarraa kallattii danda'ame hundaanii ololaanii
waan hedduun akka waraana bilisummaa Oromootti duulaa jiru ifaa. Waraanni bilisummaa Oromoo lakkoofsaan yookaan meeshaa qabateen osoo hin taane sammuuni kan inni lolaa jiru. Mootummaan kun meeshaa gurguddaa hedduu meeshaa barri uume hedduu qabatee sossoo'uu danda'a. Meeshaan yoomiyyuu taanaan dhala namaatu hojjete nama isa hojjete deebisee lola waan ta'eef nama isa hojjete injifachuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoon isaa kaayyoodha. Kan ammoo kan ittiin galma ga'u sammuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo baduus kadide injifatamuus barbadaa'uus kan hin dandeenye hidhannoo sammuuti of harkaa qaba. Sanaanidha lolaa jira. Meeshaa hamma kana qabatanii nutti duulamu sammuu dhala namaatu kalaqe. Meeshaa sanatu deebisee sammuu sana loluu jira. Sun immoo sammuu sana injifachuu hin danda'u. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gabaabaamatti kana ofirraa ittisuu qofaa miti ofirraa kaasuu fi keessa darbuuf illee ga'umsa qaba. Ga'umsa isaa sana immoo hanga ammaatti duula faraqaa yeroorraa yerootti sammuu ilmaan Oromoo naannoo kanarratti hojjetamee olola baay'ee haddooftuu fi badaa ta'e diifinsa ta'e nurratti gaggeeffamee Oromoo bakka hedduullee amansiisuun duula daboo kadhatamee nurratti gaggeeffame. Kana hundumaa dura dhaabbachuu qofaa miti bakka hedduutti lafuma kanaan dura jiru irratti ofirraa ittisneetu akkaataa kanaan jirra. Ga'umsa isaa dandeettii isaas itti qabnaa. Kan ammoo shakkii hin qabnu ragaan immoo uummata keenya walii dhaabbannee lolaa jirru. Inni itti aanu immoo uummata. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma maqaan isaa ibsu saba Oromoof ka dhaabbate bilisummaa walabummaa fi birmadummaa biyya kanaafi ka dhaabbate. Mootummaan kun unuun lolaa yeroo jirutti uummata Oromoo lolaa jira. Mootummaa yoomiyyuu uummata lolee injifate hin jiru. Ni turaa, ni bulaa, ni eelaa, baay'ee ajjeefamaa, gidirfamaa, hidhamaa, ari'atamaa yoo obsee itti fufe mootummaa uummanni xiiqii wal qabe jennaan injifannoon xumurratti kan uummataati. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo ga'umsa kan itti qabuu fi injifachuu kan danda'u. Mootummaan uummata lolee injifatu hin jiru. Uummanni yoo obse garuu mootummaa injifachuu ni danda'a. Uummanni Oromoo galaana guddaa. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo qurxummii galaana sana keessa jiru. Mootummaan kunis qurxummii kana qabachuuf jecha kan inni galaana guddaa kana summeessaa jiru. Galaana kana gogsaa jiru. Balaa guddaan kan inni irra tahaa jiru waraana bilisummaa Oromoo irra miti. Ofirraa ittisuu ofirraa deebisuu ni dandeenya. Saba keenyatu wareegama ulfaataa waraanaa olitti kafalaa jira. Kana wanni amma Oromiyaa keessatti adeemaa jiru. Keessaayyuu ala darbe waa'ee meeshaa waraanaa keemikaalaa fayyadamanii uummata miidhaa jiru waan jedhu odeeffannoo dhageenyee turre dhugaadhaa kuni. Eegaa loloota hanga ammaatti adeemsifaman keessaa bakka 5tti wanni akkasii nurratti dalagameera. Naannoo Ashinfaa, naannoo Kobor, naannoo gara Garjeedaa fi akkasumas naannoo Muggiirra waraanni mootummaa kanaa waan summii egaa akkaataa taallee beekuun si rakkisu osoo si biran gahiini qilleensa irratti aaree naannoo sana faaluu fi nama qufaasisu nama balaqqamsiisu akkasumas karaa funyaanii gurraa fi afaaniin dhiiga nama tursiisutu nurratti fayyadame. Uummata irras balaa guddaan ga'eera. Waraana caalaayyuu uummanni gaaga'ama kana quba qabaa. Yoo dhugumaanii qaamni walabaa waa'ee meeshaaleen akkasii addunyaa irratti illee hin fayyadamne as keessatti fayyadamuu kana qulqulleessu yoo jiraate qulqulleessu irraa tahate baay'ee rakkisaa akka ta'e loontu dhumate namatu miidhamaa jira. Waan akkasii argaati jirraa hanga ammaatti bakkoota 5tti nurratti fayyadamaniiru. Kanadaa namni qulqulleessu yookaan qaamni qulqulleessu yookaan biyyi qulqulleessu yoo jiraate irraa taate Oromoonis waraanni bilisummaa Oromoos biras hin qabu, hirkoo biraas hin qabu, birmannaa biraas hin qabu. Wanni kuni akkasittiin dhoksaan nurratti dhimma bahaa akka jiranii egaa diyoosichi
qaamni walabaa nurraa ragaa barbaadu jiraate itti fufamee himame irraa kaatee dukkana keessatti dhumataa jira uummanni Oromoo gara lixaa jiru kun. Mallattoolee amma naakaafteen ala waan qabatamaan amma namoota isaanii booji'aman yookaan immoo meeshaa caccabee lafarratti bu'eerraa wanta argame jira. Eeyyee ragaa qabatamaa harkaa qabnaa dhukaasa bifa aaraan itti dhukaafamee mallattoolee ammasiin jedhe hundumaa nurraan ga'e sanaa qala'aa wanni sun keessaa dhukaafamellee harkaa qabnaa inni kuni qaamni walabaa waan kanaa qorachuu danda'u yeroo jiraattetti ragaa qabatamaa guutuu waliin kennuufii ni dandeenya. Hedduu gaarii gama kaaniin kanaan dura araara jedhamee waraana bilisummaa Oromoo keessaa ijoolleen haga wayii galanii turanii ijoollee galan kalas xolla'itti galchanii rakkina tuumaa akka jiran gabaasti nu ga'eera. Araara sana itti fufee wanti yaalame jira amma ammaatti. Dubbiin durumaati gade araarichiyyuu durumayyuu araara kan taane himeen jiraan. Maaliifi uumamumarraa namoota qaama koree araaraa sana ta'antu rakkoo qabu isaanirraayyuu rakkoo qabnaa jedhee dubbatteetiin hin ture. Abbootii gadaa yeroo jedhamu sirni gadaa Oromoo seera mataasaa danda'e qaba. Oromoon gadaa meeqa qabaan beekamtu, gadaan eessa jirtiin beekamtu. Namoonni abbootii gadaa jedhamanii, namoonni jaarrolee araaraa jedhamanii, namoonni koree teknikaa jedhamanii qawweedha hin qabanii akka waraana raayyaa ittisa biyyaa jedhamee nutti bobba'ee sanaattidha. Meeshaa hidhatanii nu lolle malee hedduun isaanii mootummaa gama waraanaan injifatamaa jiru hafuura baafachiisuu fi warra dabballummaa nurratti dalaguuf yeroo adda addaa shira adda addaa dalaganfaatu keessa jira jechuudha. Warra adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraa keessa balleessuu fi karoora tartiimoo qabatee nurratti sosso'aa turetu jaarrolee araaraa ta'e. Wanni sun jalqabarraa baduu ishee himeen ture. Garuu yoo dhugumaan akkuma ololli adda addaa Oromoo irratti dhukaasu mootummaan qaddan Oromoodha nuun jechaa turanii nuti illee Oromoo irratti nuti kan dhukaasnu sirna EPRDF TPLF'n kaleessa bu'uureffame isa sanatu jijjiirraa hundee hin arganne haaromsa jedhanii haaromsi suni haaromsa achumatti namni wal jijjiire malee filmaan hin taane mootummaa makaleessa parsantii 99 maaloo injifannee jedhu nama wal jijjiiree achi taa'e uummanni Oromoo kan inni hubachuu qabu fi saboonni cunqurfamoo Itoophiyaa keessa jiran hubachuu qabanis isa kana namatu wal jijjiire malee sirni akkasumatti paartiileen kaleessa irratti fincilamaa turanii fi wareegamni irratti kaffalamaa turame isaanuma sana kanaafi Oromoo irratti illee dhukaasneetiin jechuu kooti sirna irratti wal dhabdee kanaan dura tureetu itti fufee ammoo haa ta'uuti uummanni Oromoo hubannoo gama kanaa yoo kallattii kana qabate nutis nagaan ni bu'a ta'ee nagaaf jecha waraanni baname isa sanaaf carraa kennina jennee osoo beeknuu huba waliin akka sareen jette sanatti daguullee haa ta'uuti nagaaf jecha dagachuu waanuma jira jennee yeroo itti fudhannee ilaallee wanni sun akkuma atuu argite akkuma jalqabarraa himellee dhugumaan nagaa ilmaan Oromoo gidduutti buusuu fi saba Oromoo fi rakkoo xumuranii guduunfaatti gochuuf jedhame osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo adeemsa tartiimoo keessa dadhabsiisuuf dhabamsiisuu irratti namoota qabatetu caccabiinsa waraana diiguu fi haala amma kunoo Oromoon keessa seenutti galchuu keessatti ta'ee jechuudha. Wanni kuni egaa lama nan suufan jette jaartiin qullubbii hatteedhani Oromoon egaa lama caalaa irrallee kuma meeqayyuu suufamu ammoo kana booddee araarri kun bifa kanaan ta'uu hin danda'u. Osoo kanaanis hin ta'inis immoo jalqaba haal duree waraanni bilisummaa Oromoo kaatetu ture yoo kun guutame gaddiqamee taa'amee waa'een araaraa rakkoo saba Oromoo hundeerraa furuu haa ololaa fi bu'aa siyaasaa yeroo gabaabduuf hin ta'iini irratti walaasaame namatu yeroo dheeraa kun ajjeesaa ture qabsoo akka bobbaa loonii miti waggoota 40 sanaa oliif adeemsifamaa turetu ture kuni taa'anii wal haasaanii bilcheessanii xumura itti gochuu qabnaa kan jedhutu ture kana hundumaa haal duree leellee kaa'annee turre sun hundumti cabsameetiniini
ammoo sadarkaa dhaaba waliin haasa'aniitiin sadarkaa mootummaadhaan waltaa haasa'ee xumurachuutti osoo hin taane akkuma miidiyaa adda addaa irratti illee argitanii dhageessaa turtanillee waraana sadarkaa miseensaatti gadi buusanii nam tokko tokkeenii diiguu irratti kan hundeeffamee fi Oromoo fi boolla awwaalaa qotuu kan fakkaattu kan tolfametu ture. Egaa kana hundumaa ilaallee qabsoo sabni kun waggoota hedduu dhaloota irraa dhalootatti dabarsaa fidee nu biraan ga'e kan harka kennachiisuun hin taatu dhaaba qabnaa dhaaba keenya keessatti rakkoo yeroo dhalatu dhaaba kana ittisuuf itti wareegamuu fi waadaa itti seennee hirbuu santu nu gaafata waan ta'eef ofirraa ittisuuf dirqamas qabna waan ta'eef araarri sun kana booddee haala amma itti adeemame sanaan itti hin fufuu jechuudha. Yoo bifa sanaan itti fufamuu fi namoonni akka kanaan duraatti obsaan bira dabarre sun sochii kana taasisanii nama hidhatee nu lolarraa addan jiranii kanaaf waan irra ga'amu gaafatama isaanii isaantu harkaa qaba waraana bilisummaa Oromooti. Ayyee haala hamma jiruun immoo biyyi suni rakkoo addaa keessa galtee naannoo keessa warri Amaaraas kaka'anii uummatis mootummaan humti sunuu dhiphina guddaa keessa jira. Waan kana ilaalchisee yaada isin qabdan akka waraana bilisummaa Oromootti maali? Rakkoon kun har'a dhalate miti. Rakkoon kunis akkaataa amma deemamuun tasuma furmaa kan argatu. Kuni ejjennaa adda bilisummaa Oromoo bu'uureffamurraa kaasee hanga har'aa jiru hin daddaqamnee fi yeroo ilaallatee irraafamneeti. Rakkoon amma adeemaa jiru rakkoo bubbulee kulkule. Furmaata ka argachuu danda'u mirgi hiree murteeffannaa saba Oromoo Oromooni Oromoof ta'u ilmaan Oromoo of keessaa filatanii fi guduunfaa xumura gabrummaa itti godhanii raawwatu. Waraanni bilisummaa Oromoo isa kana beeka. Wanti yeroo dhuftu bubuutuuni qabsoo keenya galma gahuu dhorkitu inni kun addi bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf dura dhaabbataa ture. Ammas yeroo namoonni hedduun adeemsa qabsoo bilisummaa daandii dheeraa adeemee dhufe kana iddoon ta'ameen gahanii xumura jalatti daddaagsanii injifannoo bubuutuu baay'ee fakkeessii fi miidiyaa irratti cucculuqee argisiifamaa ture irratti daguu seenan waraanni bilisummaa Oromoo gaaf tokkoyyuu dalagaa isaaniifne daguu sana hin dhabne. Rakkoon ammaa adeemaa jiru kunuuf haaraa miti. Wanti haaraa ta'e itti dabalame tokkollee hin jiru. Nuti inni kun kaleessas jira. Qabsoon kun hanga itti fufee jiruttis rakkoon kun hanga hundeerraa furmaata argatee Oromiyaanii hiree murteeffannaa mataa ishee mirkaneeffannetti booritti itti fufaa yaanni nu qabnu kanuma. Wanni gara Finfinnee gara eessaa gidduu galeessaa maal jedhanii amma adeemaa jiru Oromootu of xiqqeesse. Tigraay keessatti har'a yoo laalte dhaloonni Tigraay keessaa taankii fi meeshaalee gurguddaa daandii irra dhaabbatee deebisa. Rasaasitti dhuka'uu miti namni haballaan rukuta'u. Amaara keessatti har'a qawwee qabatanii hiriira bahanii qawwee hiikkadhaa miti maaliif qawwee qabatanii hiriira baatanii jedhanii namni gaafatu hin jiru. Oromiyaa keessatti garuu sabni Oromoo kaleessa qawwee dhabaa fi gabrummaa jalatti kufe har'allee akka qawwee kan harkaan qabanne qawwee caccabduunni harkaa qaburraa hiikkachuu irratti xiyyeeffate. Kun baay'ee qaani. Sabni Oromoo gaggaragalchee of ilaaluu qaba. Sabni guddaan hangana ga'u kuni rakkoo akkanaa kana keessatti waggaa dhibba meeqa dhoqqee keessaa jiraachuu irra hin jiraatu. Qawwee dhaba gabroomneedha. Qawwee walirraa hiikuuf immoo gabrummaa hamtuu dhaloonni illee bara baraan ofirraan kaasuu hin dandeenyetti wal dabarsuuf immoo boolla hamtuu keessaa wal baasuu hin dandeenye walii qotaa jirra. Walaa qusannu waraanni bilisummaa Oromoo irree fi gaachana saba Oromooti. Jaalala saba kanaati qaba. Yoo rakkoon jiraates, yoo bal'oon jiraates, yoo wal qusanne irra wayya haalli asii as deemaa jiru kun saba Oromoof gaarii miti. Namni hundiyyuu lafa jala wal ijaaree hundumti isaammoo ollaa Oromiyaa ta'ee Oromiyaa handhuura keessatti itti marsee jiru kana keessatti qawwee walirraa hiikuuf tattaafachuun kun salphina hin taanetti nu geessaa. Kan qullaa buusee jiru Oromoo qofaa, kan namaa sochoosaa ka jiru, kan namaa ijaaraa ka jiru Oromoo qofaa. Mee walaa qusannuu ka jenne kanaaf jechuudha. Irra hedduu garuu akka nama jireenya dhuunfaa ofii wayii tokkoo fi qabsoo gaggeessaa jirutti
ololli hamtuun saba kana irratti gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoollee akka bulguutti dhiyeessuuni dubbiinsi addaa keessatti akka uumamullee diigumsi addaa keessatti akka uumamullee taasifame jechuudha. Oromoon kaleessa Finfinneef boo'a. Eengaddas Finfinneef boo'a. Har'allee Finfinneef boo'utti jira. Daangaan Finfinnee haa sararamtu jechuutti jira. Kana jechuun Oromiyaan Finfinneen keenya jechuu miti jechuudha. Daangaa maaliif sararama? Finfinneen kan Oromooti. Yoo barbaachisaa ta'e hanga Ambootti guddachuu dandeessi. Hanga Adaamaatti, hanga Arsii, Shaashamanneetti guddachuu maaltu dhorkata? Maaliif sararama? Lafa Oromooti. Haa sararamu kan keenya miti lafa nuti achirraa qabnu hanga keenyu iddoo keenyu nuusumaa inni sun kan namaati jechuudha. Dhuguma immoo Finfinneen kan namaati har'a. Warqiini kan koo ta'e morma keerra jiru anaaf qabeenya miti. Akkasi jechuun Finfinneen har'a Oromoof. Wareegamni kaleessatti kafalamaa ture ammallee abbaa biyyummaa Finfinnee irratti mirkaneeffanne fi galmaan Oromoo dhangalaasaa jira. Beekaa hedduu mana hidhaatti nu jalaa buusisaa jira. Kana hunda kasitee isa ammati jette kanaa jechuudha. Ilaalcha maalii qabduu jette kana. Kana hunda kan fide guduunfaa yoo itti goone malee xumuran argatu injifannoo xiqqootuuni daandii gubbaa dhaabbanne dhiichisuu keenyatu kana fide. Finfinneen qonnaan bulaan naannoo ishee jiru irraa buqqa'u borullee buqqa'uu ni danda'a. Finfinneen ka Oromoo iyyuu taate gaafa buqqa'u garuu qonna dhiisee gara induustiriitti guddateetu magaalli Finfinnee hanga Ambootti guddattee qonnaan bulaa achi jiru sana jireenya isaa fooyyessitee lafa isaa irratti abbaa qabeenyaa isa gooteeti. Har'a Finfinneen qonnaan bulaa Oromoo tokko miileena meeqatti dhangalaastee yoo buqqiftellee qonnaan bulaan kun achii ta'ee miileena kana akkaataatti dhimmatti bahanii waarratti irratti godhanii gara induustiriitti guddachuu danda'an hin beeku. Lafa isaanii gurguraa maallaqa isaa immoo iddoo irratti hojiirra oolchuun beeku lafa dhabee maallaqa dhabee hundeen badaa jiru. Kana Oromoon wanni inni keessa galcheenee iccitii dhokshaa akkasii hundeerraa nu balleessanii garuu dadhabee injifannoo xixiqqootiin dhaadachaa fi dhiichisaa oolu jechuudha. Boru garuu Finfinneen kan Oromiyaa yoo taate daangaan sararamuu fi jiru. Hanga barbaadde guddatti lafti naannoo ishiin nama irraa kaasuu sun immoo namtichi kaleessa qotee guyyaatti tokko yookaan lama nyaatu induustirii gurguddaatti jijjiiree magaala guddiseetu biyyallee gara addunyaan har'a itti jirtu meetiroopoolitaan siitii warra jedhama akkaataa sanaan guddataniitti guddata biyyaan isaatii jechuudha. Kuni hundumti kan ta'uu danda'u garuu iyyaan miti injifannoo xixiqqoo fi bubuutuutiin boyyamuu miti Oromiyaa keessa rakkoo jiru hundeen furuunii jechuu barbaada. Hedduu fayyaa ta'e mee gara xumuraa irratti haala amma deemaa jiru kana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo irraa maal eega maal akka godhan barbaadda dhaamsa gara xumuraa irratti onaa kennite jedheen. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa har'a haalli itti hammaattee rakkoon itti dhuftee gibiraanee qaddarbee qaqqabiinsi meeqa diina injifateetu fira isaatiin kan kootu ta'eetiin shirri guddaan irratti xaxamee waan hedduu keessa darbee deebisee waraan of tuqquu jiruu fi waraana injifannoo kanaan dura argataa ture duubatti adeemsifamee deebi'ee qabsoo eegalaa jiru. Rakkoo guddaatu isarra gahe ammoo kaayyoo lubbuu kennee bahe hanga lubbuun sun isa harkaa baatu lubbuun sun lubbuu uummataati isa keessa jirti malee waadaa gadi uummataaf kenne waraanni kun silaa soobidda lafaati saba Oromooti. Ammoo qeerroo bilisummaa Oromoo qarree dardara shamarran jaarsaaf jaarsii walumaa galatti uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kana har'allee taanaan dhaamsi dhaamaniituutu jiru waliin jirraa wal arguu jirraa wal keessa jirraa ka bakka adda addaa irratti gurjaa jirinsa adda addaa keessa seenee jiru yoo ta'e malee naannoo sochiin waraana bilisummaa Oromoo irra jiru hundumaatti uummanni manni irratti gubataa ajjeefamaa hidhamaa hiraarfamaa har'allee waraana kana waraana isaa ilmaan isaati waan ta'eefi ofitti qabatee lubbuu jiraachisaa waliin wareegama kaffalaa jira. Ni hadhoofti, ni bulti, ni turti akkuma sila jedhee lolli kun lola uummataa fi lola mootummaanii gabroonfataa gidduutti adeemaa jiru. Mootummaan uummata lolee injifatan jiru. Uummanni Oromoo ni injifata. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoon isaa
akkuma kaleessaati. Sabni Oromoo immoo waraana kana lakkeetti qabachuun dirqama isaati. Kanuma dhaammachuu barbaada. Hedduu fayyaa ta'e Jaarmarroo egaa yeroo muddaa kana keessatti dhiyaattee ibsanuu kennuu keetiif ulfaadhuun jedha maqaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenyaatiin. Ayyee atis fayyaa ta'ii yerootti sagaleen haqaa, sagaleen dhugaa, sagalee dhabee harrii fi kijibni baay'ee goobe keessatti sagalee nuu taatanii fi saba keenya muddaa deemsa keessa jiru akka qabnu akka dhaammannoo karaa kana dabarsattuu nagootee galatoom yorii guldeebanii galanni keenyi kan koos kan keesi kasaba Oromoo hundi galanni bilisummaadha. Ummata Oromoo haala hamtuu keessadha jira. Kallattii hedduun qarfaa bulguu gidduudha jira. Kana ofirraa qolachuutu itti jira. Nagaa yoo ta'e nagaa Oromoon beeka. Oromoo jechuun nagaa jechuu. Nagaan garuu Oromoof yeroo tokkollee hojjetee hin beekne. Oromoon gaafa duulaa gaafa lolaa takkaan injifatamne gaafa nagaa jedhanii ittiin hafuura baafachiisaa goyyuun sana injifatamaa. Egaa yoo nagaa taate nagaan naguma hanga nagaan kaanetti immoo lola guddaatu nagaa guddaatidha. Oromoon ofirraa lolachuu danda'uutu jira. Fayyaa ta'aa horii bulatu jaalatiyya. Rakkirirani awwareega manii aarsaa kaffalani kan firmataa tafan hedduun addawaani lubbuun jirani qabsoo filiin sadii lubbuun jirani qabsoo filiin sadii. Kakaba jede ilman sawamate jalba bile soba soba kakaba jede ilman sawamate jalba bile soba soba kakaba jeti harmeni kakaba jede abeni kakaba jede keroni feko pesajira derera biara ufegu pesajira derera biara Tokkoon qabnu ilmaan Oromootaa afaan tokko ta'a fira tokkoon qabnu qaqqabaa jetti harmeeni qaqqabaa jedha abbeeni qaqqabaa jedha qeerrooni ufee gubbisaa jira dirreerraa biyyarraa ufee gubbisaa jira dirreerraa
qabsoo waliin tabii. Kanneen lubbuu hin jirani qabsoo waliin tabii. Maraatooni jennaan hiriiree ol ka'e kan biyya isaa falmee kan dammaqee ka'e qabsoon addooftuudhaa dhiiga isaa lolaase osoo hin qusatee lafee isaa caccabse. Qabsoon addooftuudhaa dhiiga isaa lolaase osoo hin qusatee lafee isaa caccabse. Nagaa qabaa jetti harmeeni. Nakakabaa jedha qeerrooni. Kufee kuffisaa jira dirreerraa biyyarraa. Kufee kuffisaa jira dirreerraa biyyarraa. Marathoni, nakakabaa jetti harme.